Godina Harargelita aanaa gammachiis keessatti manneen waldaa himaataa diigamuun himame. Aanaa gammachiis magaalaa Dagaagaa keessatti dargaggoonni waldaan ijaaramanii hojiilee garagaraa irratti bobba'anii jiran sababa baankii hojii gamtaa Oromiyaa asitti ijaaruu deemna jedhuun hatattamaan manneen daldalaa diigamaa akka jiran dargaggoon magaalaa Dagaagaa irraa dubbisne BBS'tti himeetii jira. Akka dargaggoon dubbifne jedhutti bulchiinsi magaalaa Dagaagaa manneen waldaa daldalaa kan seera guuttatee hojjetaa jiru osoo iddoo hin jijjiirin galgaluma dhufee meeshaalee daldalaa keessaa guuradhaa jechuun ajaja laatan kan jedhu dargaggoon kun gochi seeraan alaa kun guyyaa dheengaddaa irraa jalqabee gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti manneen daldalaa ja'a ol diigamuun meeshaaleen daldalaa hedduun dirreerratti harca'aa jiraachuu hime. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa magaalaa teenya keessatti dhaabbachuu hin jibbinu kan jedhu dargaggoon magaalaa Dagaagaa kun garuu osoo seera guuttannee waldaan hojjechaa jirru har'uma nutti himamee har'uma diigumsa eegaluun hojii seera dhabdummaa bulchiinsa magaalattii agarsiisaa jedha. Gochaan isaan irratti raawwatame hatattama waan ta'eef meeshaalee isaanii alatti baafamanii dhiisuun qaama itti iyyatan bira deemus akka hin dandeenye hima dargaggoon kun. Yeroo ammaa sababa manneen hojii jalaa diigameef dargaggoon 20 ol ta'an magaalaa walakkatti meeshaalee daldalaa irraa sharaa uwwisuun haala burjaajii fi yaaddoo keessa jiraachuun dubbatame. Kantiibaan magaalaa Dagaagaa dargaggoota manneen hojii osoo yeroon nuuf hin kennamne maaliif diigaman jechuun gaafii dhiyeessaa jiran doorsisaa akka jiruu fi kanneen halkan tokkoof mana hidhaa bulchee gadi lakkisaa jiraachuus dargaggoon kun dabalee himeetii jira. Guyyoota 2 dura bulchiinsi magaalaa Dagaagaa hawaasa magaalattii walitti qabuun iddoo hojii dargaggoota kanaa baankiin akka fudhatu himuun manneen yookiin iddoon jijjiirraa dargaggootaaf erga qophaa'ee booda akka raawwatamu waliif galuun harka rukunnee erga adda baanee galgaluma san kantiibichi yaada isaa geeddaree jedha dargaggoon kun. Yeroo ammaa dhimmi dargaggootaa dagatamuu kan hime namni kun fuulduraafis wanni yaadame akka hin jirre dubbata. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalu akka furmaata nuuf laatu jechuun gaafateetii jira. Aanaa gammachiis keessatti waldaa himaataa hedduu diiguudhaan baankii dhaqaaf jechuun har'a galgala nutti himanii galgaluma kana meeshaa baafadhaa jedhanii sababa sanii ijoolleen meeshaa ala gagguurteetti alatti sharaa irraa haftee bira tattaa'u jirte jechuun namni mana laallatee silaa manatti illee keessaa galuu qaba ture. Seera qabeessummaadhaan ijaaramee hojjechuu jira osuma hojjechuu jiru sababa baankii saniiti jecha namni hundi akka achi keessaa bahu itti himamee diigamee jira jechuudha. Yoo xiqqaate mana jahaa diigame irraa qofa ganaa Kabiraalee taasisuu noola yaada jiru jira ammaaf garuu mana jahaa diigame. Inni mijjeessina waan takka yeroo dheeraa sin kan namne wanni mijjeessanis hin jiru fuula duraafillee waan mijjeessuufillee karoora qabannas hin fakkaatu. Bootaanis waan boota bakkitti mijjeessanillee waan jiru sunas hin fakkaatu. Hedduu ijoollee bakka hojiirraa facaasanii ijoolleen usteetti taa'u jirti jechuun meeshaa laggeesseeti. Qaamuma mootummaati kantiibuma magaalaa Dagaagaatii waan kana dursisaan ijoollee hidhaanidhee amma ijoollee tumees ni qabaa himaatuma ijaarame jechuudha. Ijoollee hidhee halkan hidhaa bulchees ni qabaa meeshaa eegalumettiimee meeshaa gayyaafadhaa jechuudhaan. Dorsisaa amma gaggeessee asirratti ijoollee haala taane hundaa keessa galchee jira kantiibuma magaalaa kanaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessaa lammiileen buqqaan rakkoof saaxilaman. Aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa fi naannoo isheetti ammas buqqaatiin dabaluudhaan kiiloomeetira 100 ol miilaan adeemuun magaalaa Shaambuu qaqqabuuf yaaluu maddoon ibsaatii jiru. Dabalata oduu kanaa Aminaa Muhammad akka itti aanutti isinitti himti. Gabaasni Doochee Weellee afaan Amaaraatiin baase akka agarsiisutti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu araddaalee baadiyyaa naannawa Agamsaatti rakkoo nageenyaatiif namoonni buqqaan magaalaa Agamsaa keessatti humna ol baay'achuun waan nyaatanii dhugan dhabuun rakkoo taatee jirti. Maddi oduu kun ogeessa fayyaa naannichaa rakkoo nageenyaaf maqaan isaa akka dhahamu hin feene dubbisuun akka gabaasetti sababa buqqaatiin uummata irraa hin dhaabbanneef rakkinni hawaasaa akkaan cimee jira. Araddaalee naannawa magaalaa Agamsaa jiran keessatti guyyarraa du'aa fi buqqaatii dhagahaa jira kan jedhe ogeessi fayyaa kun qonnaan bultoonni rakkoo hamaa keessummeessaa jiran jedhe. Bulchiinsi naannichaatis rakkinnichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuun buqqaatonni baay'achuun waan yeroo takka afaanitti deeffatan dhabuun saaxilee jedhe. Kana malees rakkoon nageenyaa jiraachuun tasgabbii dhabamuun rakkinnicha daranuu akka hammaatuuf gargaara jedhe. Qaamota dhimmi ilaallatutti iyyatanis obsa gargaarsi isiniif godhamaa jechuu malee wanti takkalleen akka hin jirre kan dubbatu namni kun an akka ogeessa fayyaa tokkotti haadholii daa'immanii miidhaman gargaaruun ala waan hin godhu dhabe jedhe. Agamsarraa karaa kiraamus tahee gara Shaambuu deemuuf daandiin hin jiru. Haadholiin ulfaa fi daa'imman dhumaa jiru. Kanneen daandii kiiloomeetira 100 gahu gara Shaambuu imalanis daandii irratti lubbuun dabraa akka jiran eere.
mootummaan deebisee hin qubsiifne yookaan gargaarsa hin taasifneef ummanni iddoo jiranii buqqaanii daandii irratti dhumaa akka jiran ogeeyyiin fayyaa aanichaa kun maddeen oduutti hime. Illaamuu, Jaabboo, Doobbaan, Xoombee, Dangabii fi Haroo Guddinaa keessa buqqaatiin erga jalqabee waggaa 3 guutee jira. Maddi oduu DW kun aangawoota balaa tasaa aanichaa dubbisuun akka gabaasetti aanaa Ammuuruu keessa jiraattonni sababa nageenyatiin buqqaan 61,000 ta'ee jira. Jiraattonni ammoo 100,000 kanneen lakkaawamantu buqqa'e jechuun dubbate. Aanicha keessatti yeroo baay'ee humnoota mootummaa fi faannoo Amaaraatiin haleellaan jiraattota irratti raawwatamaa akka ture gabaafamaa ture. Mootummaan haleellaa irra deddeebiin aanichatti raawwatamu waboodha yeroo jiru jiraattonni ammoo garee faannoo Amaaraa himachaa turan. Ammas haalli nageenyaa naannichaa hammaataa ta'uun gabaafamaa jira. Lammiileen Oromoo manneen hidhaa Saudi Arabiyaa garaagaraa keessatti rakkoolee jajjaboo keessummeessaa jirraa jedhan. Waggoota darban keessatti haalli nageenyaa baqattoota Oromoo fi saboota Itoophiyaa kanneen Saudi Arabiyaa keessa jiranii akkaan yaaddessaa kan dhufee fi manneen hidhaa Saudi Arabiyaa garaagaraa keessatti lubbuu lammiilee keenyaa hedduu mancaasaa kan ture. Erga dhiyeenya waraanni kaaba Itoophiyaatti deebi'ee dhalatee as imalli gara biyyattii sababa adda citeef guyyarraa lubbuun lammiilee hedduun manneen hidhaa biyyattii garaagaraa keessatti darbaa jiraachuun dhaga'ame. Kanaan duras yeroo dheeraaf balaliin lammiilee biyyattii sababa adda citeef gaaga'amni hedduun kan qaqqabe dhiibbaa hedduu booda lammiileen muraasni gara biyyaatti kan deebifaman dhiyeenya ammoo ji'ootaaf sababa balaliin gara biyyaa guutumatti dhaabbateef rakkoo hammaataa keessa jiraachuu hidhamtoonni manneen hidhaa Saudi Arabiyaa garaagaraa irraa yaada isaanii BBC'f qoodaniitii jiru. Akka hidhamtoonni manneen hidhaa Saudi Arabiyaa garaagaraa irraa yaada isaanii BBC'f kennan jedhanitti sababa manneen hidhaa keessatti guyyaa irraa lakkoofsi hidhamtootaa akka malee dabalaa dhufeef hidhamtoonni baay'een dhibee garaagaraaf saaxilamuun guyyaa irraa gara guyyaatti lubbuun hidhamtootaa fuula keenya duratti darbaa jiras jedhan. Akka hidhaman mooraa waraana haddaa jedhamu irraa yaadanuuf laate tokko jedhutti ammoo yeroo ammaa sababa dhukkuba daddarbaa sombaa manneen hidhaa keessa faca'een hidhamtoonni hedduun dhibee sombaatiin kan qabaman yoo ta'u fuulduree keenyaafis sodaa qalbii cimaaf saaxilamuu dubbata. Akkasuma haalli qabiinsa manneen hidhaa yeroo ammaa sababa guyyaa irraa lakkoofsi hidhamtootaa akkaan dabalaa jiruuf baay'ee kan gaddisiisuu fi hidhamtoonni hedduun yeroo dhukkubsatanitti akka yaalamaniif bulchiinsa mana hidhaatti iyyachuu yaalanis qaamni isaan dhagoo tokkos akka hin jirre dubbata. Sababa kanaaf obbolootni keenya hedduun guyyaa irraa gara guyyaatti osoo agaruu lubbuu dhabaa kan jiran yaaluun hafee hidhamtoota hedduun lubbuun darban kutaa hidhamtootaa keessaa yeroon itti guyyaa 2 fi sanaa ol bulchaa jirantu mul'achaa jira jedha. Hidhamtoonni manneen hidhaa keessaa carraa argameen yaadanuuf laataniin hiree kanaanis nuti akkuma lammii kamuu qabsoo jireenyaa geggeessaa turre malee nuti akkamtootaa miti qaamni dhimmi ilaaluu fi uummanni Oromoo bal'aan callisee nu ilaaluu osoo hin taane warra lubbuun hafaniif furmaanni akka dhufuuf deeggarsa barbaachisaa isaaniif akka taasisuun gara biyyaatti deebifaman gaafataatii jiru. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF kan torbee tokkoof gaggeeffamaa ture osoo hin xumuramin guyyootaaf dheereffamuun dhaga'ame. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti torbaan darbee onkoloolessa 24 2022 Afrikaa Kibbaa magaalaa Johannesburgitti eegale. Mariin kibxa darbe jalqabe dilbata kaleessaa ni xumurama jedhamee ibsamaa turus osoo hin xumuramin hanga roobii dhufuutti gaggeeffamu BBC'n afaan Oromoon maddee wabeeffachuun ibsaatii jira. Mariin qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffames galma cufaatti magaalaa Pretoria waajjira hariiroo alaa fi walta'iinsa Afrikaa Kibbaatti adeemsifamu irratti argama. Sadarkaa mariin itti jiru garuu gamtaan Afrikaas ta'ee qaamoleen mariirra jiran waan jedhan hin qaban. Mariin kun hooggantummaa gamtaa Afrikaan kan gaggeeffamu yoo ta'u Ameerikaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi IGAD taajjabdoota ta'anii walgahicha irratti qooda fudhachuu irratti argamu. Qaamolee lamaan gidduutti mariin kun waliigalteen akka xumuramuuf aangawoonni Afrikaa duraanii sadii bifa jaarsummaan irratti hirmaataatii jiru. Isaanis pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo, pirezidaantii duraanii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa fi pirezidaantii itti aantuu duraanii Afrikaa Kibbaa Punzel Maalamboodha. Mariin kun gaggeeffamaa kan jiru yeroo waraanni federaalaa bakkeewwan Tigraay dabalataa humnoota Tigraay irraa fudhatee fi buufataawwan xayyaaraa naannichaa fi dhaabbilee federaalaa hunda to'achuuf akka jiru ibsaa jiruttidha. Gamtaan Afrikaa fi bakka buutonni hawaasaa idil addunyaa qaamonni lameen maricha irratti wal hubannaa irraa akka ga'aniif waraanichi goolaba akka argatuuf walitti harkisuu irratti argamus jedhame. Mariin kun bu'aa qabeessa akka ta'uuf Ameerikaan gahee guddaa taphachaa jirtis jedhame. Wayita qaamoleen lamaan mariif Afrikaa Kibbaa jiranitti lolli kaabaa Itoophiyaa ammas cimee akkuma itti fufetti jira.